kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baadna cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii akkam turtanii akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa falmoota keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa ammas yeroo hundumaa nu biratti guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoonni keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galanni ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan akkuma beekamu barumsaa walqabataa dubbii Kiristoos kan jedhu yuutuubii tiiktookii darbaa kan jiru kutaa 8ffaa guyyaadhaa qabannee dhiyaanneerra. Kutaa 7ffaa darbeedhaan nama ta'uu ilma Waaqayyoo jenneerra jalqaba ilmi Waaqayyoo nama ta'uun dirqamadhaa kan jedhu kutaa 6ffaadhaa ilaalleerra. Eeyyee ilmi Waaqayyoo addunyaa fayyisuudhaaf nama ta'uun dirqamadhaa. Inni akkasumatti osoo nama hin ta'in fayyisuudhaa danda'us gochuudhaa danda'us garuu wantoota raawwatu hundumaa kallattii amaloota isaa duukarra wal simatuun akka inni taasisu jennee amaloota isaa keessaa sadan ta'uu kaasuudhaan akkamitti dhuguma ilmi Waaqayyoo nama ta'uu akka qabu ibsineerra. Dabalataan kutaa 7ffaa darbeedhaan immoo egaan nama ta'ee nama kan fayyisu ilmi Waaqayyoo akkamittidha nama kan ta'e kan jenne kan jalqabaa yoom akka inni nama ta'e ilmi Waaqayyoo nama kan ta'e yerootti haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiin ergaa qulqullichaa Gabri'eel fudhachuudhaan akka jecha keetii naaf haa ta'u ani garbittiin Waaqayyoo kunoo yeroon isheen jettu bara Yohaannis bitootessa bultii 29 guyyaa sanbata kiristaanaa ganama keessaa sa'a 3 irratti jechi Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan nama ta'e kan jedhu baranneerra. Taansinees immoo nama kan ta'e akkamittidha kan jedhu taani waaqummaa isaa osoo hin gadhiisin akka ta'e akkasumas tewaahidoodhaan ta'uusaa ilaalleerra. Isaan kana lamaan sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Beetilee tewaahidoo kan jedhu otoo hin hubatiin dabarreennaan wantichi baay'ee rakkisaadha. Walumaa galatti garuu barumsi kun wal qabataadha. Kutaa 1 2 3 jennee dabarsaa kan jirru baay'ee wal qabataadha. Bolaawwan barumsa kan hordoftan amma siree deebiidhaan kan isin gaafadhu barreessaa baradhaa. Nootii qabachaa haa barreeffannu barreeffachaa haa barannu barreeffachaa hin barannu yoo ta'e yoomuu taanaan dhimmi kun nuuf hin galu. Yoomuu taanaan jalloonni gaaffii isaan kaasan caqasa fiduudhaan kun maaf akkas jedhe kun maaf akkas ta'e kuni Kiristoos asitti maaf akkas jedhe kan jedhu sana sassaabnee akkasumaan duukaa rakkachaafna jechuudha. Garuu barumsa dubbii Kiristoos darbaa jiru kana barreeffachaa kan deemnu ta'e kutaawwan gara fuulduraatti kaan baay'een ni jiru. Caqasoota namoonni gaaffii godhanii kaasan tokko tokkoon maalummaa isaanii ilaalla. Waaqummaa Kiristoos sirriitti barumsa kanaan kan barannu osoo barreessaa deemneetu dubbii Kiristoos kan jedhuratti kana booda baay'ee rakkinni nu qunnamu jechuudha. Innaa kana mataa keenyaa hundi keenya of sirreessinee haa barreeffannu. Hundeensaa ilmi Waaqayyoo dhuguma nama ta'uun qabaa nama ta'uun dirqamaa kan jedhu kutaa 6ffaatti sirriitti ilaalleerra inni hundeedha kan jalqabaa jechuudha. Kiristoos akkas ta'e kan ta'e caalaa namadhaa waaqadhaa maal isaa jaalaan jalqaba ilmi Waaqayyoo nama ta'uun dirqamadhaa kan jedhu sana hubachuudha. Erga sanaa booda immoo akkamitti nama ta'edha. Innaa walqabataa kana barreeffachaa haa deemnu jechuudhaan amma sirra deebiidhaan isin gaafadha. Kutaa har'aa kutaa 8ffaatti dabarraa. Egaan haala guyyaa darbeedhaan nama kan ta'e kun akkamitti nama ta'e kan jenne kanaaf waaqummaa isaa osoo hin gadhiisin tewaahidoodhaan nama ta'e jenneerra. Inni nama ta'e kun immoo eenyuudhaan manni asitti immoo kan barannu. Inni nama ta'e kun jechuun foon kan uffate ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos kun eenyudha kan jedhudha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti guyyaa tokko kan inni dubbate qulqullichi Luqaas wangeela isaatti barreesseera. Anaan kan hin gufanne eebbifamaadha jechuudhaan dubbateera. Iyyasuus Kiristoos. Ba'uunet jecha guddaadha. Anaan kan hin gufanne eebbifamaadha jechuun akkasitti na agartanii fayyina mataa keessanii naaf foon uffadhee dhufee akkuma keessan dadhabaaroon fokkaadhu
akkuma keessan bakkaan kan murtaa'u yeroon fokkaadhu. Isin fokkaadhee cubbuurraa adda akka namaa fokkaadhee isin duukaa yeroon deddeebi'u na agartanii nama akka keenyaa osoo hin jedhin sirrii maalummaa koo ilma waaqayyoo ta'uu koo warreen beekan maal ta'anii eebbifamoodha. Warreen kana hin beekin garuu sana keessan jiran jechaadha. Eebbifamoo kanneen jiran sana ala jiru jechuudha. Kiristoos Iyyasuus eenyudha kan jedhu gaaffii kana nu bitaata gaafachaa kan jiru. Jalqabumarraa gaaffiin kun namoonni baay'een kaasaa turaniiru. Jalqabumarraa jechuudha. Keessumattuu Kiristoos dhalatee waggaan 30 xumuramanii inni barsiisuu gaafa eegalu baay'ooliidhaaf kun gaaffiidha. Eenyudha inni? Yeroo jedhan baay'ooliin hundi isaanii kan isaanitti fakkaatu deebisaniiru. Ilma Maariyaamidhaa, ilma Yoseefidhaa, obbolaawan isaa Balabaluu jedhamu bakka kana kan jechuudhaan dubbataniiruu fi booda garuu numti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara barsiisummaa isaa waggaa 3 keessaa guyyaa tokko bakka Filiiphoos Qisaariyaatti duukaa bu'ootaa walitti qabee osoo jiruuti gaaffii kan isaan gaafateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 gaasni gaafa laallu maal jedha? Namoonni ilma waaqayyootiin eenyu jedhu jechuudhaan gaafata. Namoonni ilma waaqayyootiin eenyu jedhu jedhee gaafate. Bargit gaaffiin gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Kiristoos kun dhimma namootaa miti. Isaanumti duuka bu'oonni sun namoota kana keessa waanta oolanidhaa fi namoonni kun barumsa hin taane sammuu isaanii keessa naqaa waanta oolanidha. Isaan mataan isaanii shakkii ni qabu turan. Guutummaa isaanii hunda isaanii ta'uudhaa baatus garuu baay'ooliin isaanii maalummaa isaa sirriitti nu hubanneen. Innaa namoota jedhee gaafachuudhaan namootaan fokkeessee isaaniif shakkii isaanii isaan keessaa balleessuudhaaf jecha namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jechuudhaan gaafate gaaffiin kun callifamee kan gaafate miti. Kan jalqabaa namoonni sana turan waaqummaadhaaf dhufaatii isaa irratti shakkii kan qaban waan ta'aniidhaaf maalummaa isaa isaaniidhaaf ibsuudhaaf shakkii isaaniirraas immoo akka fayyaniifidha. Kan lammaffaan immoo Iyyasuus Kiristoos kan nuti addunyaa guutummaaf kakuu haaraa keessatti kan lallabamu fayyinni karaa isaa malee akka hin jirre kakuu haaraa keessatti gara fuulduraatti wanta barsiifamuudhaa fi dhaloonni gara fuulduraatti dhufu kunis shakkiin kun akka isa keessatti uumamuudha inni dursee waaqummaa isaatiin wanta beekuudhaaf yeroodhaaf duuka bootsaadhaaf booda garuu barsiisonni mana kiristaanaa akkasumas gargaartonni Iyyasuus Kiristoosiin yeroo barsiisan maal ragaa akkamii akka isaan kennuu qaban bu'uura isaaniif kaa'uudhaaf jecha gaaffii kana gaafateedha jechuudha. Innaa kana booda namoonni duuka bu'oonni isaa kan isaanitti fakkaatan deebisan ba'uunet. Ati Eeliyaasidha siin jedhu, Yohaannisidha siin jedhu, yookiin immoo Ermiyaasidha siin jedhu, darbee raajota keessaa tokkodha siin jedhu jedhanii deebisaniif. Kana booda gooftaan keenyaaf fayyisaan Kiristoos lakkii ani koo akkas miti, ani koo sana miti, ani waaqa baluudha hin jenne callisuma jedhe. Boonet koo wanta baay'ee nama dinqisiisa. Warreen akkas barumsa jallinaa wallaalummaa fidaniidhaa fi inni mataa isaatii ofuma isaatii ragaan kennineen. Lakkii ani koo akkasidhaam, ani kana hin jennetu calliseetu isin eenyu naan jettu jechuudhaan isaan gaafate. Isin namoonni akkasoo jedhan isin immoo eenyu naan jettu gaafa jedhan jedhee gaafa isaaniin gaafatu qulqullichi Phexros hin deebisa dhugaa. Ati Kiristoos ilma waaqa jiraataadha jechuudhaan deebiseef. Ati Kiristoosidha. Kiristoos taate immoo ilma eenyudha? Ilma waaqayyoos jiraataadha yeroo jedhu Kiristoos yeroo kana deebii sirrii gaafa argatu innis deebii kenne jechuudha. Eenyu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Isa sobaan deebi'ee irratti osoo deebi'ee mataa isaatii ragaa osoo kenne ta'etu hin amanamu. Hin amanamu hin callise. Innis dubbateera. Nam tokko mataa isaadhaaf yoo ragaa ba'e wangeela Yohaannis akkuma barreeffame nam tokko ani mataa koodhaaf waa'ee mataa koodhaaf yoon ragaa kaa'ee yoon ofii koodhaaf kan ragaa ba'u yoon ta'e hin amantanii. Waa'ee garuu mataa koodhaaf anaaf kan ragaa ba'u isin kan isan beenne abbaa koodhaa jechuudhaan deebisee fi sirriim abbaan isaa ragaa isaaf ba'eera. Ati amma ni ilaallattaan sinee wangeela Maatewositti wanta barreeffame ni ilaallaa ragaan isaaf ba'eera jechuudha. Naanni garuu mataa isaatiin callise deebiin sirrii gaafa dhufu garuu hin deebise innis. Qulqullichi Phaawulos Phexros deebiin ni deebise caala kan nama dinqisiisu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni dubbatedha. Phexros dhugaan siin jedha. Deebii kee kana foon irraa yookiin lafarraa kan argatte miti. Ittiyyuu abbaa koo isa samiirraatu maal siif taasise
siif ibsee jechuudhaan hin galateeffate. Kana booda barsiisaan tokko barataan isaa yeroo inni deebii deebisu wanta adda addaadhaan akka inni badhaasa kennu Kiristoos maal godhe? Qulqulluu Phexros jalqaba hin galateeffate. Maal jedhe? Ati Yoonaa ilma Simoon kana booda hin jedhamtu Phexros jedhamtaa dhagaadhaa sirratti immoo mana kiristaanaa koo nan ijaara jedhe. Kana booda immoo kennaa kenneef. Kennaa maali? Furtuu mootummaa Waaqayyoo laateef. Inni kun deebii sirrii kennamuurraa kan ka'edha jechuudha. Isaan warreen sirrii hin deebisne immoo torbee tokko isaan eege. Torbee tokko eeguudhaan kottaa gaasin warreen Yihuudoonni inni koo raajota keessaa tokkodha jedhanii siin odeessan qabattanii warreen jirtan kottaa jedheetu qabateessa deeme tulluu Taaboor deeme yeroo darbe kabajaa kan turre jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 ni jira. Luqaasiif Maarqos boqonnaa 9 ni arganna. Qabatee deemuudhaan warreen duukaa bu'oota jedhaman 3 qabatee irra keessaa warreen hafan immoo achuma jalatti waaqummaasaa akka isaaniif ifu godhe ni deeme. Isaan eenyu jedha ture? Raajota keessaa tokkodha gaafa jedhan hangafa raajotaa Muusee waame. Ati Eeliyaas gaafa jedhan immoo isuma Eeliyaasiin waame. Lamaan dhufanii lakkii eenyudha? Waaqa Eeliyaasiin ati Eeliyaas kan siin jedhu jechuudhaan Eeliyaas afaan isaadhaan. Muuseen immoo ati waaqa koo taate jirtu kamitti raajota keessaa tokkodha siin jedhu jechuudhaan ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosiif duuka bu'oonni isaa osoo dhaga'anii isaan kun dubbataniif ragaa ba'aniif jechuudha. Innaa gooftaan keenya garuu kana dursee dubbateera. Egaan waaqatti kutaan kun kan barsiisu ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos erga nama ta'ee booda keessumattuu waaqummaa isaa ilaalchisee haalonni turan maal fakkaatu kan jirudha. Foon uffatee dubbii waaqummaa dubbii fayyinaa keenyaa haa raawwatu malee kana hundumaa ta'uu isaatiin waaqummaan isaa akkamidha? Duraan kan ture abbaadhaaf hafuura qulqulluu wajjin akkuma yeroo darbe dubbachaa turre walqixxummaadhaan bara barummaadhaaf kan jiraatu kan jiru erga nama ta'ee foon uffatee dhufee booda hoo waaqummaan isaa kun maalidha? Nama ta'uun isaa kun waaqummaa isaa ni hambisaa kan jedhu kutaan kun bal'inaan ilaalaa jechuudha. Walumaa galatti egaa qulqulleettii mana kiristaanaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin eenyu jettee akka isheen amantu hubachuu fi sobdoota arraba qofaadhaan kabaja isaa malee Iyyasuus Kiristoosiin maqaa adda addaadhaan waamuudhaan ni waaqessinaa kanneen jedhanirraallee of eeggachuufidha. Gantoota gosa baay'ee jira. Tokko tokko Iyyasuus Kiristoos matumti isaa kallattiimaan loottuu sibaat inni waaqa miti kan jedhu jira. Waaqa miti nabii jechuudha warreen kaan isaan kanarraa of eeggachuufidha kan jalqabaa. Kan lammaffaa immoo gogaa hoolaa uffachuudhaan keessi isaanii maal kan ta'e qeerransa warreen ta'an irraas dabalata. Iyyasuus jechuudhaan garuu inni kan isaan hin beekne. Maalummaan isaas gaafa sii waamamtu kottu Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amanii jedhamtee waamamta. Gaafa deemtee achi geessu immoo inni koo siif kadhataa warreen jedhan jechuudha. Isaan akkasiirraa dabalata of eeggachuudhaaf manni kiristaanaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin ba'uunas iddoo kam wanta barbaaddan amantaa barbaaddan ilaalaa. Kiristaanummaa keessatti hundee warreen ta'a warreen jalqabaa Ortodoksiidhaaf Kaatolikiidha. Kaatolikii irraa booda isaan lamaan isaaniiyyuu Iistern Ortodoksiidhaa fi Roomaan Kaatolikii jedhamaniiru. Jaarraa 16ffaatti immoo Kaatolikii kan jedhamu irraati Pirootestaantii kan jedhu ba'eera. Gadduma kana jaarraa 20ffaatti immoo Pirootestaantiin kun Pheenxeqoostee kan jedhamu ba'uudhaan Pheenxeqoosteen guyyaa har'aa lakkoofsa kan hin qabne ta'eera. Isaan kun hundumtuu diinooneeshinii kiristaanummaa jiru. Kiristaanummaa kana keessaatii Iyyasuus Kiristoosiin iddoo kamitti argannaa jettanii yoo ilaaltan isa dhugaan jedhaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti qofadha. Kanarraa kan hafe iddoo kamittuu Iyyasuus Kiristoos isa sirrii hin argannu. Hin argannu. Maaliif akka hin arganne sirriimatti beekamaadha. Isaan kaan amala lama qaama lama godhanii qoqqoodanii lafa kaaniiru. Kan akka Kaatolikii, kan akka Ortodoksii Iisterniin. Booda kan dhufe inni Pirootestaantiin kun immoo inni lakkii caqas tokko funaanuudhaan ba'uunatti jal'inaaf namni gaafa qabu baay'ee rakkisaadha.
Wangeelatti wanti ibsame hundumtuu osoo jiru Roomee 8:34 jechuudhaan Ibroota kana jechuudhaan Loottuu Sibaat ilma Waaqayyoodhaan akka inni taraa qulqullootaa galee Waaqa biraa kadhatutti lafa kaa'aniiru. Ortodoksii Tawaahidoon garuu Iyyasuus Kiristoosiin daandii sirriidhaan hubattee kan jirtu tokkittii lafarra kan jirtu ishee kanadha. Kan nama dinqisiisu namni hin beeku diiyaabiloos garuu kan ni beeka. Manni kiristaanaa isheen sirriin Kiristoosiin isheen sirriitti amantu isheen akka taate diiyaabiloos xanqiqoo namni haqu sirriitti beeka. Sirriitti jechaadha. Kanaafidha. Guyyumaan, barumaan, ji'umaan wantoonni baay'een marksaan kan gahan jechuudha. Innaa kanaaf har'a addunyaa keenyarra baay'ooliin jechuudha. Maqaa kanaan dogongoraniiru. Maqaa kamiin? Maqaa Iyyasuus Kiristoos jechuu kanaan dogongoraniiru. Baay'oolis immoo dogongorsaa jiru. Kanaaf gufannaa irraa of eeggachuudhaaf sirriitti barachuun nurraatu eegama. Kiristoosiin kan hin gufanne eebbifamaadha. Akkuma jedhe gooftaan keenya sirriima Kiristoosiin kan hin gufanne eebbifamaa warreen jedhaman keessaa tokko ta'uudhaaf yoo barbaanne waa'ee ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos maalummaa isaa sirriitti beekuun nurraatu eegama jechuudha. Maalummaa Iyyasuus Kiristoos akkamitti beekuu dandeenya jennee gaafa laallu gara qaama tokkotti maxxanuudhaan miti. Namoonni tokko giruuppii wayuumanii waa'ee Kiristoositti kan isaan qo'atan sanatti hundaa'uudhaan miti. Hundee kan ta'e barumsa mana kiristaanaa kitaaba qulqulluudha kan jalqabaan. Kitaaba qulqulluu kana qabachuudhaan immoo waa'ee Kiristoos qofatti kanneen barreessan waa'ee dubbii Kiristoos kan jedhu kitaabilee mana qulqullummaa. Dabalataan hiikaa kitaabilee isaan kanatti ilaaluudhaan maalummaa Kiristoos hubachuun ni danda'ama. Kanarraa kan hafe baay'ooliin dhaqasa qabachuudhaan warreen fiigan inni kun amala diiyaabiloosidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 kan jiru jechuudha. Diiyaabiloos Loottuu Sibaat Kiristoosiin gaafa dhufee qoru kitaaba mataa isaan qabu. Hin beektu miti diiyaabiloos kitaaba mataa isaan qabu. Kitaaba mataa isaan caqasne ekkoo. Eraasuu Matsaaf Qidduus kitaabuma qulqulluu waa'ee ba'uunatti nama dinqisiisa. Kitaaba qulqulluu waa'ee Kiristoosiif barreeffame Kiristoosiif caqasee dongorsuu barbaadan. Ilaala. Asitti akkas jedhameera jechuudha. Kitaabichi sijjammaa mataa isaa kan barreeffame waa'ee Kiristoosiif. Inni garuu isuma kaasee Kiristoosiin daandiirraa kaasuudhaaf namatti fakkaate jechuudha. Innaa warreen akkas caqasa kaasuudhaan kun asitti akkas jedhu narraa sokki diiyaabiloos jechuudhaan hifachuu qofadha deebiin yookiin immoo ishee asittis immoo akkas jedhameeraadha deebiinsa. Manni kiristaanaa keenya garuu caqasa hundumaa kallattii sirriidhaan hubatti. Tokko gattee tokkoon qabatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 fudhatti aniif abbaan tokkodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 inuma fudhatti. Maal jedhaa? Abbaan narra ni caalaadha. Kadhamaan isaan anuma keenya caqasni kun lamaan. Malee akka ija tokko qabachuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 dhageenyu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 qofaan argaa. Akka warreen jedhan isaan kun mataa isaaniitii gara badiisaatti warreen deeman namoota gara kanaatti kanneen kaasanidha. Namni sirriin sammuu Addaamii fi sammuu Hewaan namni qabu garuu waa'ee Kiristoos hubachuu yoo barbaade kitaaba qulqulluu dubbisa. Lakkii kan jedhu immoo dirqamni hin jiru hundumtuu fedhadhaadha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyas Kiristoos eenyudha kan jedhu kan jalqabaan Iyyasuus Kiristoos ilma waaqummaa waaqa abbaa ta'uusaa kan itti ilaalludha. Hin dheeressinu daqiiqaawwan baay'ee dubbanneerra waan ta'eedhaaf tarii barreeffachuudhaafis wanta rakkisuudhaaf asumatti guyyaadhaa haa dhaabbachiisnu. Kutaa 9ffaadhaan A kanarraa jalqabuudhaan Iyyasuus Kiristoos ilma malummaa waaqa abbaa ta'uusaa kitaaba qulqulluusaa caqasne itti fufnaa jechuudha. Har'aaf asumatti nu haa ga'u kan nu dubbachiisee abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenyeen amantaa sirriidhaan ittiin jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa kan ta'u nu haa taasisuu kutaarraa asumatti haa dhaabbachiisnu warreen gaaffii qabdan. Karaa TikTok irra jirtan asumatti gaafattu. Karaa adda addaa irra jirtan immoo bakkuma barattanitti gaaffii keessan gaafachuu dandeessu. Umurri irra galanni Waaqayyoof.